kabajamtoota maatii haaromsaa teek uffanni akkuma ilma namaa bareechu istiidiyoon immoo YouTube keenya nu bareecha. Akkamitti ta'a? Akkuma argaa jirtan YouTubein kiyya backgroundiin itti hojjetamee jiru isa amma argaa jirtan kanaanii garuu inni dhugaan isa kana ture. Kanaaf akkamitti hojjechuu dandeenya? Har'a kana wajjin laalla. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu maatiin haaromsaa teek kun YouTube chaanaalii odeeffannoo teekinooloojii afaan Oromootiin ittiin argattanidha. Maatii kanaaf haaraa wal taatan salphistanii subscribe gochuun maatii akkanaaf taatan isin affeeretiin jira. Kanaaf kallattumarra barnoota keenyatti wajjin dabarraa turtii gaarii qabaadha. Kan isinitti agarsiisu kaapkatii wajjin waan ta'eef jalqaba irratti kaapkatii seennaa. Kaapkatii keenya erga seenne booda edit gochuu kan barbaannu jalqabuuf jirra waan ta'eef hundumaa dura wanti nuti filannu footoodha jechuudha. Footoon kun immoo maalinni backgroundii ta'aa jechuudha. Yookaan istiidiyoo feekii sana ta'uu kan danda'u suuraa nuti amma filannu kana jechuudha. Duuba keenyatti kan nuuf mul'atee haasaa nuti fuulduratti taasisnu sana nuu cufuu danda'u jechuudha. Akkuma argaa jirtan backgroundii hira kan jiru kuni suuraan isaa isa kanaadha jechuudha. Suuraa kana gaafa arginu mallattoon gara olii irratti jirtu kana tokko tokko nurra jiraata jechuudha. Kuni qulqullinni suuraa sana akka gadi hin buune nu fayyada jechuudha. Haala kanaan kaapkatii keessa nuuf seenee jira jechuudha. Gaafa kaapkatii seenu mallattoo pilaasii kana tokkodhaan amma immoo maalitti daballaa? Viidiyootti daballaa jechuudha. Viidiyoon kun maalinni viidiyoo nuti itti edit godhaa jirru sana waan ta'eef haala kanaan viidiyoo sana ammallee mallattoo kana cuqaasuun dagatinaayi. Yoo ta'u baate qulqullinni viidiyoo keenyaa gadi nu jalaa bu'aa jechuudha. Soon akkasitti gaafa jennu haala kana fakkaatuun nuuf galanii jiru jechuudha. Viidiyoonis suuraan yookaan backgroundiin nuti fayyadamnu sunis nu seenee jira jechuudha. Seenusaa haala kanaan goonee jirra. Viidiyoon kun akkuma argaa jirtanii taphachaa jira jechuudha. Backgroundiin duubatti argaa jirtan kun isuma amma argaa jirtan kana jechuudha. Amma kaayyoon keenya inni guddaan backgroundii kana balleessu waan ta'eef ishee kanarra kilik goonee gara jalaatti irratti akkuma argaa jirtan overlay kan jettu sana argaa jirtu ishee kana yeroo tokko tuqaasnaa jechuudha. Gaafa kana maal ta'a viidiyoon keenya gara jalaatti gadi bu'aa suuraan immoo gubbaarratti hafaa jechuudha. Suuraa kana maal goona haga dhuma viidiyoo keenyatti oofnaa jechuudha. Haga dhuma viidiyoo keenyatti haala kanaan bira darbuu danda'a hanqachuus danda'a waan ta'eef nuti sirreeffanneet bakka sana dhaabna jechuudha. Wanti itti daballu yoo hin jiraanne haguma viidiyoon keenya sun jiru teechifnaa jechuudha. Haala kana erga teechifnee booda maal goona gara jalqabaatti irratti deebinaa jechuudha. Viidiyoo keenya gubbaarra kilikii goonuu akkuma beekamu viidiyoon nuti asirratti argaa jirru kuni backgroundiin isaa adiidha. Isa kana irraa balleessuu qabna jalqaba irratti. Balleessuudhaan maal goona remove background kan jettu argaa jirtan kana auto removal gaafa jennuun haala kanaan remove background jechuudhaan jalqabee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan 0 jedhee raawwatee parsantii lallaqqaa jira jechuudha. Parsantiin kun haga 100 ta'utti taa'uun nurra jiraata jechuudha. Kana jechuun jalqaba irraa haga dhumaatti viidiyoo sanarraa balleessa waan ta'eef haga 100 ta'utti obsuun nurra jiraata. Skip godheen dafee isa akka inni dafee lakkaa'u taasisaa jechuudha. Kabajamtoota maatii haaromsaa ta'e walumaa galatti wanti asirratti ilaallu gaafa isinitti ta'u wanti isin hin galle hoggaa jiraate wanti ammoo fuulduratti isiniif hojjedhu hoggaa jiraate wanti isinii qulqulleessu hoggaa jiraate bifa gaafiitiin koomantii keessanaaf kaa'uun dagatinaan isin jedha. Yeroo hunda waan wajjin taataniif immoo galatoomaa isin jedha. Akkuma argaa jirtan amma parsantiin kun 100 ga'ee jira warri background removed jedhee jira jechuudha. Background removed gaafa jedhe qastii gara jalaa kana raayitii kana gaafa tuqnu irraa nu badee jira jechuudha. Maal goona amma gara jalqabaatti deebinee viidiyoo keenya taphachiisnee ilaalla jechuudha. Haala kanaan yeroo tokko kilikii gaafa goonu akkuma argaa jirtanii haasa'aa jira jechuudha. Backgroundiin jalqabarra jiru sun amma hin jiru istiidiyoon isaa amma argaa jirtan kanaan jijjiiramee jira jechuudha. Haala kanaan bifa salphaa ta'een viidiyoo keenya ediitii gochuu hin danda'ama jechuudha. Waliigalatti har'aaf silaa wanti wajjin laallu backgroundii jijjiiru waan ta'eef gabaabinumatti isinitti hin dheeressu backgroundiin kana fakkaataa jechuudha. Ayyee dhumarratti viidiyochi kana fakkaataa akka isinitti tole abdii guddaan qaba. Wanti isin hin galle gaafii yaada qeeqa hoggaa qabaatan wanti seekshinii jiran akka hunda gatinaayi nan dubbisaa. Barnoota biraatii fi viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaan isin jedha nagaan naaf tura.